Sagalee kana dhaggeeffadhaa. Karaa imoodhaa tajaajilaadhaaf fakkaata. Kadhatee fi miindaa ishee jalaa qabamnaan gadhiifameef ta'e hin beeku. Innaan birrii erguu fi diddeenaan akka inni itti abaaru ilaalaa. Dhaggeeffadhaa. Eebbate tamsaa godheera. Ammaa kaasee gaa'ellis wal siin qabatin maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazireetiin raajii kan biratti, wangeelaawii kan biratti, paastirii kan biratti hinii kamtu hamma nisan si hidhe kana sirraa hiikutti. Nan amana Waaqayyotti na wajjin ta'ee si gargaariira yoo ta'e Waaqayyo. Na wajjin ta'ee harka si qabeera yoo ta'e irra siin darbu maqaa Yesuus nama Naazireetiin eebba kee qabeera goolii sitti takaasu Waaqayyo. Homaa seexanootaa sitti dachaaseera dhiiga holichaati. Eessa yoo dhatte dhugaa Waaqayyo Waaqa jiraataati. Afaanni si hidhe kun yoo sirraa hiikuu baate eessa yoo dhaqe olii gaffidda malee ni kamtu. Waan kana lamaaf na sobdeef immoo gatii si kafalchiisa Waaqayyo. Kana booda silqiiqoos hin kaasin natti si naasa'in sagalee sinaan qabin isheen sii qabe kana garuu dhaggeeffatu. Nan aare jennaan amaluma kooti. Kanumaadha waan ta'eef ammaa kaasee du'aa ka'uu dhiiga Yesuus Kiristoos eebbi kee tamsaata seexanoota kaleessa sirraa dachaa maqaa Waaqayyo Waaqa jiraataatiin ammaa kaasee sitti dachaaseera fuula kee dura ilaali irraa kaasiiti waan sirratti ta'u tokko lamaan lakkaa deemta waan ta'eef sa'aatii sagalee kanadha. Na akkasidha. Waa tokko sirriitti himu. Waaqayyo waan si buqqisuufis hin qabu obboleessa. Waan si cabsuufis hin qabu Waaqayyo. Amma waa haasaa biraan haasa'uti. Koppii liingii godhaa, sheer godhaa, duwit godhaa. Bakka.